Gaafadhaan isii takkatti isa dhumaa siif malal muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad yoo bor galgala aangorraa ka'e ani Abiyyi faana jira. Edana yoo dandeessanii walumaan qileeseen tanka walumaan isii tana ofitti warri as jala jiru nama 900 Abiy Ahmad har'a yoo danda'e faannoon Tigray Eltiraan ka kuffistu taate ani yaada isaa waan inni har'a godhu kanan deeggara yoo inni kufee sittin qaana'u yoo inni du'e sittin qaana'u warra na dhaga'u hin iyya isii tana ofitti himee ufamansiisee karaa kana jala okkara ufu gaafii takka si haa gaafadhu faannoon ofitti mun gaarii gaafii tana si haa gaafadhu faannoon fakkeenyaaf Itoophiyaa bulchuu qabna jettee falmachuu mirga qabdi. Itoophiyaa bulchuu qabna jettee falmachuu mirga qabdi. Kanu. Duuba mirga yoo qabaatte mirga nama biraa irraa mulqiteeti miti. Ayye sun waan biraati san bira hin kutine. Istiraatiijii yoo feete ilalaan yoo feete ilalaan yoo feete Itoophiyaa takkatti alaabaa takkatti afaan tokkocha amantaa tokkocha haa jettu yoo feete. Argita. Sun tarsiimoo wan ajandaa isaaniiti jedhi qabadhu. Tarsiimoo qabsooti. Garuu haga biyya takka keessa waliin jirrutti haga biyya san Itoophiyaa yookaan gargar cirannee biyya teenna namuun qabaatinitti lakki ajandaan kun Itoophiyaa waliin hin deemu jettee falmattee chaalenji gootee irra aanutu sirra jira moo? Argita. Waan akka lammi akka nurratti hin dalagamne barbaadu. Mee gaafii si gaafadhaa ishee. Qabsoo faannoon godhaa jirtu. Qabsoo Eltiraan godhaa jirtu Tigree walii galtee godhaa jirtu kanan deeggartaati. Mataan isaa burqaan qabsoo kanaa Abiy Ahmad. Abiy Ahmad hin deeggartaa moo hin deeggartu ati? Maaf deeggaraa wanni deeggaruuf hin jirtu. Yaada keessi gaafadhe ilaalchi ati qabdu maali fakkeenya qabsoo kana irratti fakkeenya na gaafatte anis gaafii si gaafachuu mirga qaba. Abiyyiin burqaan waan kana Abiyyiidha jette. Har'a Abiyyiin Ahmad siyaasa Afawarqii xalaaqee jira. Kaleessani kaa hidhatee qubee itti godhate xalaaqee. Sitti himna dhageeffadhu akka namni jaartii xalaaquu xalaaqeera. Isa kanarra ka dabre ati har'a eenyuun deeggartanii Oromoo dheedhaartaami? Abiyyitu siyaasiin xalaaqe moo siyaasitu Abiyyiin xalaaqe? Dhageeffadhu ka qubee itti godhu xalaaqa yoo xalaaqellee wayii ka qubee itti kaayan nama xalaaqa. Jaartiilleen bar namatti godhatti qubee jaartiilleen nama godhatti. Jaartiin jaarsa diddeeyyuu yoo deemte qaatii dhayitee ka qubee san irraa baasu yookaan sheeka yookaan sima irraa baasa. Kanaafuu Abiyyi maxxalaaqee haa jennu mee nama shari'aa rabbiillee beeku ati. Lammata gaafii si gaafadhe deebinaa deebisi. Ati faannoo Eltiraa Tigree eenyuun deeggarta? Jara kana wanni jarri godhaa jiran kun siif gaariidha. Akkamiin ilaaltamee fakkeenya yaada kanarratti? Beesii deebisee ayyoo kasii galtu. Tokko balaa kana Abiy Ahmad. Balammaan kun hayyuu jechuun jedhan dhageeffatu. Abbaa balaati. Naa kataba hayyuu jechuun balaa galee yookiin nama wal ajjeese gumaa fixuu osoo hin taane akka balaan hin uumamne akka namni waliin ajjeefne oolchuudha jedha. Sii gala. Akka kiyyatti Itoophiyaa miti. Biyya teenna tajennee qabnuu miti. Dachima addunyaa tanarra lolli tokko hin barbaachisutti amanaan. Ammoo sababa siyaasa jallataa namicha kennaatiif biyya ollaatiin illee wal dhabne lammiilee biyya keessaatiin illee wal dhabne maqaa kana baadhanneetiin Oromottiin galuudhaa hin feene. Dhageeffadhu. Ammas deebifnee akka bara baadimmee kaan ilmaan teenna qoraan ibiddaa godhuu hin feene. Kanaaf Abiyyi waliin hin dhaabanne tana qabadhu dubbiin tana. Okay, duuba aangoo maa barbaaddare? Aangoo naga buusuu barbaada. Aangoon bara akka ati jettu kan Itoophiyaa keessatti namni aangoo argatu hin jiru. Duuba gaa ibidda qabannee lollee fiduus hin barbaannu karaa nagaatiin aangoo barbaannee naga biyya sanii dhiisuu barbaanna. Miidiyaa irraallee dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Callisteetiniin quraana kee qara'uu waan polotikaa jedhamu keessaa bahu. Isii tana maaliif siin jedha? Walaa dhugaa yoo sitti dhageetta dhugaa yoo sitti mee waan kana maaliif naa jette jedhu dhageeffadhu. Polotikaa yoo taate polotikaa yoo taate sitachaa kudhan inni beekama dhugaa maaliif kana siin jedhaa mina dhageeffadhu waan kana waan jecha kana siin jedheef sitti maan dhageeffadhu. Fakkeenyaaf Tigreen Mangistuu Hayilamaariyaam wajjin dargii waggaa 17 lollee akkuma ati jettu kana uummata qoraan goonee ibidda goonee ummata keenya hanga qabnu walakkaa caalaa aarsaa kafalchiifne aangoo fudhannee jettee lafa dhiitti Dabratsiyoon fa'a. Tokko jedhi har'as taanaan taarika sanirra deebinee dalaynaa jechaa jira. Ati maal jechaa jirtam? Nuti ummata keenya qoraan hin goonuu jetta. Callisnee tumaan nyaannee tumaan nuti gabrummaa jala jiraannasaa. Hin goon. Qoraan hin goon.
duuba maal gootaniitiin ila biyya kamii waliinuu lammiilee Itoophiyaa kamii waliinuu nagaan jiraachuuf qabsaa'e malee Oromoon ummata lafarraa balleessee ofii jiraachuuf hin qabsoo. Yaa salaam. Kanaafuu Oromoon karaa kamiinuu Oromoo du'u osoo hayyuun Oromoo ajjeefamu hagarraatitti wanni Oromoon as ga'eefuu ilaalchaati qabdu kana jechuudha. Jecha kana siin jedha Tigreen dheengadda lola waggaa 2 dura nageenni bu'e irratti ummata Tigraay meeqa dhume. Saniif jecha har'a sarkan kennine waraana biraatiif qopheessite. Ati maaliif sodaata? Fakkeenya Oromoon maaliif sodaata? Gowwaa akka ilaali tuni amma laal siyaasa gowwaa Abiyyi oofu waliin gowwoomte atis deemta laal. Duuba siyaasa qaruutee siyaasa nama waan beekneeti. Dhageeffadhu kuni siyaasa nama waan beekneeti. Siyaasa nama waa beekuu ati jettu kana simaa fi warra si fakkaatu malee namni sirraa fuudhu jira. Warri na fakkaatu gaa fuudhu bar warrumaa kan ana fakkaatu walii warri si fakkaatu warra faayidaa takka bu'aa takka buusuu hin dandeenye bar. Bu'aa takka buusuu hin dandeenye zalaalama haasa'aa jiraatu bar. Gaafa ganda keessan keessa deemanii daa'imman dirqiin qabanii wada xorgin baar jedhanii guuran sammaa irraan dubbati dirqiidhaan gara dirree waraanaa oofalsa. Ani bar ilmaan Oromoo hundisii akka leenjitu barbaada. Akka hundisii leenjitu barbaadaati irraa dhoorgi jettaa yoo ta'u. Waraana lola faayidaan qabnee fi lola mootummaa jallataa nama tokko chaangoo irratti. Wanni ati amma jettu kuni dhaga'i. Wanni ati jettu kun Itoophiyaa keessatti hin dalagu. Ati biyya biraa jirta na fakkaatte. Itoophiyaa keessatti kun hin dalagu. Ati har'a kophaa keetitti nageenyi ati Itoophiyaaf fiddu hin jiru. Afmuuziidhaan massaaraadhaan aangoo deebinee. 130 jedhan sayyoo gaafatte namni tokkochi allola fedhasiin jedhu jiru yoo Abiyyi Ahmad taate malee namicha lola boonaa. Taane bar Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf lolaan maletti aangoon hin jiru. Gareen kamuu qawween taaggalaa jiru. Siyaasa nama gowwaati. Siyaasa nama gowwaati kun. Siyaasa wallaalaati. Siyaasa wallaaltotaati lolli. Siyaasa Itoophiyaattuu kanas hin jechuu barbaadeeti walumaa galatti. No san jijjiiruuf qabsaa'e Oromoon akka laal sirna gadaatiin buluuf qabsaa'e Oromoon nagaan aangoon dabarsuuf qabsaa'e jira. Suni fashalaa'ee jira uummata Itoophiyaattuu fashaleesse. Dhageeffadhu. Fashalaa'eesu 2018 dhagee 2018 akkuma ati jette san jijjiiruuf qabsaa'e Oromoon jette qabsoon Oromoo akka ati jettu sanitti hin taane 2018 iyyuu mootummaa kana mootummaa dimokiraasii goona jedhanii dhufan irratti waliin galle qaamni tokko bosona hafe Oromoo keessaayyuu qawwee warra har'a qabatu atillee beeytu amma ati mataa keetii deeggartu warri biraa amma dhufee waraana ta'e Tigreen meeshaa isii guutuu qabdu ka waggaa 24 Itoophiyaa saamte fudhattee Maqalee galtee lola jalqabde. Achi as ammoo gaafa nageenyi Tigree lolli dhaabatee waraanni biraa dhufu faannoolleen qawweedhaan aangoo fudhattee lola jalqabde. Ati qabsoon jidduu kana fiddee karaa nagaatiin uummata Oromooti bu'aa buusuu hedduu tan. Ila nama laal balaa baadhatee si'i mana citaa ijaarate. Habiibi yaa. Ibiddaar kalamaanii qabatee sitti deemu fagoo sanitti ofirraa dhaabda malee haga inni dhufee mana keetitti ibidda qabu neeyitu. Namni Oromoo irraa qawwee. Namni waan beeyne jedhe. Namni waan beeyne yoo si wajji haasa'e lama dubbannaan ni lolaadhaan wanni Abiyyi beeku lolaan ala waan biraan agarre nuti. Waa diiguun ala waan biraan agarre nuti. Hidhuun ala waan biraan agarre nuti. Ukkaamsuun ala waan biraan agarre nuti. Waa'ee billaahi hidhuu ati har'a jettu kana sitti maan. Dheengadda Turkii keessatti guyyaa takkatti gaazexeessaa 180 hidhe Erdogan. Guyyaa takkatti ati hidhaa Itoophiyaa keessatti akka barbaadee dubbattu kana hidhaan hin jiru si fakkaata. Biyya kamii keessatti Keeniyaa keessatti ati gabbaatee seera biyya sanii yoo cabsite funyaan kana si qabanii mana hidhaa si geessan. Seera cabse uummata saamu jiran uummata seera Itoophiyaan ittiin bultu jira barati mootummaa federaalaa wajjin qawween taaggalu jirta. Gaafa mootummaan kana jedhu ani malee kan jedhu malee hin ta'u jedha. Hattan seera biyya sanii kabajjanisi. Waasi gaafadhu biyya tan biyyatti daa'ima namaa gabbaasanii seera biyya kanaa cabse namni halkan takka na bulchu hin jiru as keessa obboleessu. Waasi gaafadhu. Biyya tammee biyyatti daa'ima namaa gabbaasanii ija namaa afotti ija haadhaaf abbaamee as ta'a jedhanii afurra isaa sammataa keessadhaan biyya biraa agartee Itoophiyaa malee keessattuu Oromiyaa malee agartee. Kana ka godhe uummata nama ajjeesanii harreetti fe'an. Harreetti fe'an raayyaan ittisa biyyaa ka jedhamee beekamu argitee beeyta. Itoophiyaa malee. Waan takka quban qabdu dhiisi miskiina rabbiiti. Sababiin namni harree fe'amuuf illee sababa jira. Akkuma ati lubbuu qabdu san kunis lubbuu qaba. Ka ajjeesanii kumaatamaan foon isaa ciranii akka nama hoolaatitti ciccirantu jira. Ati kana maraa quban qabdu callisteetuma haasofta. Harree fe'uun qallaaliidhaa siin ja'an sitti hima. Ila ishii tana sitti hima dhagaye. Nama ajjeesanii mootummaa deeggartedhanii cicciranii ajjeesuun waan qallaaliidhaa lubbuun namaa eega baate ati janaazni maal faayidaa qaba bara. Lubbuun teessamii deemte. Hojii mootummaa qofaa miti biyya san keessatti atis gaafa meeshaa qabattu waan balleessuu hin jedhin hin sobin. Lubbuu kumaatama si harka baduu danda'a.
Aarsaa hunduu kabachiisuu dandeessa. Milishaa itti ajjeesuu dandeessa. Ati ergamtuu mootummaatti itti ajjeesuu dandeessa. Maaf sobda? Waa kun argaa jirraami kabooji akka itti mootummaan isaan erga akka itti rakkinuma bichaa kasii ta'uu bichaa miidiyaa irratti poostii gootee rakkoo qaba. Walqixxeessitanii osoo gootanii rakkoo qaba. Kamasitti tolu qofa keessaa poostii goota. Rakkinna kaaniin dho'isit. Waa baay'ee jira. Kanaaf jecha namni meeshaa harkaa qabu kamuu lubbuu namaa ni balleessa. waan takkatti siidhaama beeku saahiba waa siidhaama. Wallahi waan siyaasa jedhama. Karaa inni baay'ee hin beektu keessaa bahi dalagaa ta'e dalagaa sitti hima. Yookaan dhageeffatu nama miidiyaa kanarratti siyaasa hin beekne jal'isee hima haasayu si'ii fi eenyu jaarsa kaan Mustafaa jedhan kan agarte isin lamaan arge. Fayyaaleetti waan sin mudhatten oofini siyaasni akka ati jettu kanatti hin jirtu. Siyaasni lolaan addunyaa wal qixxeessulleen hin jiru. Lolan deeggarin asli maati nama siyaasa ta'e yoo jette lolan deeggarin tuni dhaamsa kooti. Lola deeggaru taanaanatti dhageeffadhu. Tokkoffaa waraana deeggarta taanaani ati nama siyaasaati miti keessaa bahi. Uummata Itoophiyaa guutuutu lola nama siyaasaa kan taane hubatamtu siviilii taate biyya namaa keessa teette waraana promoot gootu. Fakkeenyaaf akka Eertiraa fi Abiyyi wal dhahan promoot gootu akka Faannoof Abiyyi wal dhahan promoot gootu kun mataan isaa qaanyi osoo namni biyya keessa teettu sanitti si himate yakkamaa guddaa taata. Waraana inumayyuun deeggarin asli mayyuu. Ani waraanan deeggaru bara. Fakkeenya waraanan deeggaru bara. Waraana deeggaru jirta. Fakkeenyaaf waan inni godhaa jiru ittiin deeggara. Waanuma amma dubbatte moo. Oromoon amma booda waraana hin fedhu sitti maan. Waraana seera qabeessa ka biyya isaa eegu qabaachuun dirqama biyyi kamuu waraanan qabaata. Ammoo Oromoon sababuma kamiinu daangaa isaatiinis ta'e ammoo waraana isa eegu qabaachuun isarratti dirqama Oromoon. Daangaa kamiinuus ta'e lammiilee Itoophiyaa keessa jirtuunis ta'e wal dhabuudhaaf fedhis qophiis hamiles hin qabu. Irraa barannee jirra gahaa irraa baranne. Eertira waan taane irraa baranne. Somaalee waliin waan taane irraa baran waan oofaniitiin siyaasa faayidaan qabneef Tigraayin akka waan Oromoon haloo irraa naa bahaa jedhe irraa baran daa'imman barganna 17-18 1,100 lakkaa'uuntu bar Tigraay cilaayee. Amma eeshi lola kana na gorsaa warra amma hidhatee taggalaa jiru kana maal jetta eeshi na gorsaa hartaami Oromoon lola hin barbaadu jette. Namni dirqiin bosona oofe Abiyyi Ahmad kanallee beektatillee. Duuba Abiyyiin bosonatti oofe kaa lolaa jirti duuba. Maal halkanii guyyaa araarri karaa nagayaa karaa sirriitiin dhufnanii fudha. Gaafa marruunfa Taanzaaniyaa dhachu. Yaani istirateejii poolitikaa fayyadamaa harta jechuudha. Na dhagaye gaafa jawaar fannoo jaalmarroonfaati bosonaa ka'eetiin Taanzaaniyaa dhaqu namni kun nagaatti amaneeti miti. Gaafa jawaar faati baqqalaan faati bosona keessa deemanii ijoollee tana kadhatanii lakki jijjiiramni dhufe biyyi teenya bilisoom nama keessanii attu isin bulchaa jira lakkaa gala. Gallee naga biyya tanaa waliin eeyna jedhaniin ijoolleen itti amantee galte maal taate Ahmad hin beektu waat. Namni wannan hin beekne hin jiru obboleessa kiyya wannan hin beekne hin jiru. Har'a namichi kun gogammaan haaromni inni uffatee dhufe kamtu jira. Nama battee urgeessaa gadi fuudhanii nama siyaasa nagahaa taa'ee wallaahi hayyuu namaa taa'ee tumaan mootummaa kana chaalenji godhu gaffuudhanii raasaa keessatti ajjeesan. Tuni biyya amma caasaa qabdii biyyi tun biyya namni har'a Shaashamannee magaalaa gugurdoo godinaa keessa namni miilaan deemuu danda'a. Hadha yoo biyya dhaqxe ukkaamsanii miiliyoona 10 fidiyoo siin jedhan waan akka responsibility takkan qabdu. Biyya kana jijjiiruudha wanni qabsoofnuuf malee lakki nuti Eertiraallee duguugnee yookiin asabiin fuudhannaa miti. Akkasuma Faannollee lafarraa balleessinee seenaa Minilik nurra dalage jarra dalaynaa miti. Oromoon qabsaa'uuf maruu uf kabaje biyya ofii kabaje humna isaa qabuun risoorsii ofii qabuun akka jiraatudha Oromoon qabsaa'uuf obboleessa kiyya. Ani akka nama tokkootti. Yaadaati jettu kana yoo ka jiraatu taate warra qawwee hin deemu kana amansiisa ka dura. Dhageeffadhu ka. Jarri haa qabatanii. Har'a osoo hin taane Amadoo dhageetta har'a osoo hin taane Oromoon kunnoo 2018 akka qawween isan barbaachifne amane. Ammoo maaltu uumame? Abiyyi Ahmad yoo lolli Itoophiyaa keessa hin jiraanne akka guyyaa tokko hin jiraanne hin beeka. Kuni mallattoo diktaatarootaati. Bakka cufatti ibidda qabsiisaniiti isaan si qoraan godhatanii ibidda kan ifataa jiraatu umrii guutuu.
Guyyaa takka inni dirree lolaa dhaqee siin lol. Kadhumati obboleessa keeti, obboleettii teeti, kaman irraa gubatu haadha teeti, haadha sirka maal keessa jirti Ahmad, wallagga maal keessa jirti, gujii maal keessa jirti, uummanni kun barbadaa'ee hiyyummaa deebi'ee haadha kadhattuu ta'e uummanni kenna bu. Sirna kana jala akkana ta'e Oromoo haadha magaalaan Adaamaa magaalaan Shaashamannee kadhattuu Oromootiin guutamte. Kan argite kanan agarree ati dhuguma rabbi. Dhuga ati wanna hillikii kaleessa Amaaraa garaa keenya cufa keessa jiru si keessa jira natti mul'atan sun. Namu waan biraa wanni ani qabu takka hin jiru. Waan biraa wanni ani barbaadu hin jiru. Suni ilaali. Suni laakiin ammoo lola ammaati mormitu kakaabaa ka warra dhufee qawweedhaan uummata keenya akkas goona jedhu kana. Waa si yaadachiisu wama atuu yaadattu si yaadachiisu. Amaara hadha zarraaf warayyuu hin daganne bar. Koo asitti maame waan ati yaadanne jira. Amaara hadha zarraaf jedhee an Amaara jedhe kana ani faanno jedhe kana eenyu akka an fannoof hin jedhu goosise. Jawaar Muhammad naa qabadhu qabxiita. Kanan beekaman. Hadha qaanyii malee masqala morma godhateetiin Itoophiyaawinna tedheetiin qabsaa'u bara. Amaaraa'u taraaraa'u jedha. Maaltu akkas godhe? Waan jedhani yoo laale Itoophiyaawii yoo taate numartuu Itoophiyaa jedheen. Nu sabboona Amaaraa barbaanna gaafa jedhe Amaarri ani Amaara, kun an Argoobba, kun ani Shinaasha, kun an Qimaanti jedhee jalaa hafe warra kana. Dura warri maal godha? Maqaa Itoophiyaatiin lammiilee Amaaraa kililii keessa jiraatu cufa qabatee ka Oromiyaa keessa jirullee ka ideoloojii isaaniitti amanu qabateeti biyya guutuu akkanarraas. Har'a Amaarri humna sanillee hin qabu. Waatu tajaanjoo charchiin eebbisee olii gad ari'u tana siyaasaanillee mana galchitaa takka jedhe. Waraanaanillee mana galchuun hin danda'amu. Waraana seera qabu miti yoo qabaate. Har'a Oromoon deeggarsa akkasii bayuu guuza akkasii bayuu faayidaa nun qabu. Sirni angoo Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sirni angoo irra jiruyyuu maqaa kenna kana xurii itti dibaara dhiiga gurraacha Oromootti dibaa jira Abiyyi Ahmad kun yoo sii gale sii haa gala. Seenaa Minilik nurra dalage lammiilee biraa irratti dalagamnee umurii guutuu itti woqqasamuu deemna jechuudha. Kana wanni nuti didu jiru maqa abbaan fedhe achirra jiraatee hadha osoo waan fedhe cafacafe yookaan warri Tigraay sun dhufe Geetaachoo Raddaa aangoo qabatee yoo inni Eertiraa wal dha'u taate Oromoo yoo fedhe deeggaree yoo fedhe afaan qabatee ilaaluu danda'a. Maqaa isaatii miti. Katabattaa har'a mootummaa Oromoo filaalina fakkeenya. Kuni waan qalbii akkana keessaa bahe Oromoo ati qallataa hartaa gisee tokko tokko. Kun taphaa miti. Tapha keessa hartaa gisee tokko deemtee taphat deebitan taphatti jirta. In taphatini taphatti waggaa 27 Oromoo waan barbaadu gootee fitii miti kaachin bulchite waggaa 24. Minilikis taphati jettu kana waan nu godhee miti. Jarri ammoo akka ammate haasoftu kana hin haasa'an. Fakkeenya haasa'a amma fakkeenya fate haasoftu kana warrummaan Amaaraa qabsaa akkate amma faannoo taraaraa jedha jettu kuni waan akkasii sitti naasa har'allee balaayiinatiin kenna nutu Itoophiyaa ijaare hattan surreeyyuu akkatti kaa'atu nutu si argisiiseera namni gaafa jecha kana siin jedhu gaafa aangoo isaatti deebi'e ija duute har'aa geessin arguu jedhee ba haga biyyiti Itoophiyaa jedhamtu sun jirtu umrii isaatitti Amaarri aangoo deebi'uu danda'u tana gurbaan diimaa suni mee ila carraa yeroo takka umrii oro dubbadhu hoggansa Itoophiyaatti deebi'uu danda'u Amaarri jaamuu teeti dubbiin fudhadhu galatooma sagaleen amma laali fagoo jira sagaleen kiyya bar gurbaa kana shahaadaa qabachiisee gurbaan qaamaatee hin dhagaamu. Amma dhagaamaami. Hin dhagaamu. Maaltu jira seetanii hadha warri diinummaa kotte duudaa yookaan Amaaraa yookaan Faannoo yookaan Tigree yookaan warra Shaabiyaa nuttumi kunniini. Waan yeroo durii wayita diqqeennaa uummanni keenya hawwanni keenya daa'imman ittiin sodaachisan kookkoon dhufe jedhanii tokko yaadattu. Diriimii manaaba akkasii keessa jiran jechuudha. Yaa obboleessa kiyya Ahmadi. Waan tokko deegga. Waan tokko keessaa baatanii na ajaa'iba bar qalbii makana keessa yoo baatanii siin bar. Haa dubbadhu laale. Waan akkana akkamii si dhagaaree waan akkana qalbii xixiqqaa akkana kana qalladuu hin barbaachisu. Gurra qabattee dhaggeeffatta laal gurra. Uummatu waggaa lama sadi dura qaxaa bahee nurratti dhiichisaa bahee. Ila dhaggeeffadhu kaa mee dhaggeeffadhu namni laale. Sometime nama dhaggeeffachuullee beekumsa beektaa yeroo garii. Yoo waan badaallee dubbatan. Nama dhaggeeffatanii achi boodaan namaa deebisan. Seerri dubbiillee akkasi. Aadaan dubbiillee akkasi.
namni dhageeffatu malee waan deebisu hin qabu jechuudha. Afaanii yoo wal qaban haasaa hin taatu. Malsimittii illee yoo taate wal dhageeffatanii malsimittii walii kennan akka isin baantan sanii jechuudha. Laali amma dhageeffadhu. Laali uummanni kun akka diina Oromoo ta'e biltsiginnaan hadha Oromootti himtu. Okay? Biltsiginnaadhaaf hadha faarsee bulaan Oromootti himtu akka wanni kun jarri kun diina ta'an. Oromoon gaafa harmaaf harki nu murame san beeka akka jarri kun diina ta'e. Dhageette? Hadha yeroon hadha jirtu kuni yeroo kookoo akka kookoo ijoollee daa'ima kookoo jedhaniitiin sodaachisan san kanaan uummata Oromoo sodaachisanii miti obboleessa kiyya. Bayaa waan akkanaa keessaa waa deeggaruu dandeetta akka feesanii waa deeggaruu mirga keessan. Garuu ammoo odoomaa waa deeggartan haqa uummata Oromoo gubbaa dhaabbattaniitiin waa hin deeggarina. Haadha tan teeta booyaa jirtu atummaan kun gaaf tokkumaa waliin jenne yaadatta. So kanaafi ummata keenya rakkataa jiru odoo agartan badii tana ija keessanii odoo rabbiin isin mul'isaa jiru waan hin taaneef jettanii laal ilaal waan tokko yoo deeggartan laal mootummaa kana deeggaruu dandeetta wallahi mirga keeti mootummaa deeggaruun waan takka rakkoon qabu namni waan fedhe deeggaruun kennaa uumaati uumaadhaan rabbi nuu kenne waa deeggaruu waan fedhe deeggaruu garuu ammoo dubbiin hamtuun eessa isinirra jirti seeta bakka isin haqa Oromoo dhoysitaniitiin as gubbatti yaatanii harka dhoytan odoo uummanni Oromoo rakkoon Oromoo jirtu hayyutti duultan as gubba baatanii bakka kana bakkeen hamaan hayyuu rakkoo Oromoo dubbatu haqa Oromoo dubbatu dhoyte duultan mootummaa hadha kufu kana laal mootummaadhaa fi amma dubbadhu waansa mootummaa fi wanni wayii kufuun isaan ooluu jedhan waan hin mana ustaasaa jira waan san hin jedhu kufuu hin ooluu jedhan mootummaa fonniin mootummaa deeggari garuu ammoo is a shame on you guys haqa ummata Oromoo odoo agartan hadha dunuunfattanii mootummaa kana wayita akkana amma wanni isin haasoytan kun kijiba waan ijoollee haasoytan qoosa jirtan ka jettan kun soba guddaa laal obboleessa kiyya warra Eertiraa ka hadha lubbuu Abiyyiinii fi surree keessa fincaa'isisaa jiru kana namni gaafa qubee itti kaayatu ummata Oromooti miti ni kaaya hidhe gaafa jarri qubee walitti kaayattu Oromoo miti kan ni kaaya hidhe obboleesso yookaan sheek Oromooti miti yookaan qeesii Oromooti miti kan ni kaaya hidhe ofii isaanii ni kaaya walii hidhatan gaafa wal diigan ammoo gaafa ni kaaya walirraa fuudhan wanni nuti nu affeeraniif takka jiru. Gurgummeetti fuuti nama geettu galchaan nama nanqattu. Galchaan nama nanqattuu jedhan yoo akkas taate malee wanti agartee Oromoon keessa jiru. Laali rabbi umrii isaa dheeressu hayyuun isin hadha diqqeessitan kuni hayyuun ati faati gadi baatee waa barreessuu malee waa barreessuun beekumsii nama gootu jettuun suni gaafa laal. Gaafa gaabichaan sun jiru gaabichaan kuni ministeerota Itoophiyaatiif jedhee akka Oromootiif hin jenne Jawaar. Ministeerota Itoophiyaatiif paarlamaa Itoophiyaatiif gaabichaa kana jedhee ulaattuu maali yaallau gaabichaa gilsi maa'uun allabbat jedhee nama dubbataa ture ganna shan dura Jawaar Mahammad. Hadha isa isini waa barreessuu callisanii as gubbaa waa foossi godhuun beekumsa nama gootuu jettanii beekaa daa'ima gadi baasee ana duratti ajjeesu san beekaa gootaniitiin Jawaariin qeeqaa turtan isa okee homaa rakkoon qabu garuu ammootuyyuu gaabichaa san dura arginaan odoo isinin argin arge hayyichi odoo eenyulleen argin ito Oromoodhaa ifa ta'uu qaban jenne beekaa ummata Itoophiyaatii fi gaabichaan kun wal fuuni kunniin ifa ta'uu qaba paarlamaa Itoophiyaatiif ifa ta'uu qaba jedhaa ture kanaafi waan kana odoo argitan hadha wanni ummata Oromoo itti affeera wayin jiru dhugaa Oromoo odoo agartan waan kana jala deemtanii wanni isin faarsitaniif takka hin jirtu dhugaa Oromoo dubbadhaatii faarsa wallahi billahi dhugaa Oromoo lafa keettanii yoo isin namticha kana faarsitan mootummaa kana yoo deeggartan namni maqaa isin dha'u tokkotti jiru garuu hanga dhugaa Oromoo awwaalaatiin isin mootummaa kana faarsitan namni wal dhiisu hin jiru jedha itti dabra abbaan dabra kanoo jechuu barbaadan. Thank you.